Wanti qori ma fayyaa. Jaalibsaan arrabsoo jaalibsaan si arrabsaa ture jaalibsaan maal Yaa shuguti. Maaltu jaalibsaan si arrabsaa ture jaa? yaada kaasala jaalibsaan si arrabsaa ture yaami'ee Jaalibsaa funyaa shuguti. Jaalibsaa miidiyuu mukana dhufee umurti guutuu akkana rabsine fa'a. ilaahi ganaawu haawatu kubbaanuu darbamte hin dhageenye Mee maqaan isaa eenyu gurbaa akkana na laaloo kana kaa rifeensa akka warra magaalaa murate kun. haa rifeensa maal agareefu mataan dhaabbachuu jiraati adabamee Wallaahi. Haala jirta. feesbuuk irra viidiyoo keessatti guuttee jirti ta'uu raabamte Jaalibsaa. Yoo Eessaan jirtan? an gubbaan hin jira. hangaasaa gubbaa moo Eessaan? Hangaasaa gubbaan jira. hangaasaa gubbaa jira inni Dukkana keessa jiraaf hin jirre. Wanni adiin takka armaan mul'atti. Dukkana keessaan jira fuulaan malee dukkana keessaan jira yas hangoo. Wayye, Akkas hin jettu duuba. Wanti adiin ana. Nakkitti morma dhundhuma wayye, looshaa hallashii wayye. bissii fuula buskutaa. Oka, wayye. billahi minash akhiya amba haa nagaa naa turai Kooti murtii guutuu naaf. Naasi. Naa murtii guutuu. Murtii Naasi. Otin deemin. habiibi ilmaa deeraa goota koo. no akkana hangaatu na Haa? hangaasaa akkamitti hamtaa taasaa itti hamtu Jaalibsaan mucaa ree arabaa eegu. Arabee taa'u. ni hate jaalibsaa re'ee miti araba yoo eege habiibi kaashii dalagata Inanne. Waan hin eegu viidiyoo banees agarsiisu waa. Wanti irratti akkana hin jeenare. jaalibsaa ati mootiidha Jaalibsaan illee hunda re'umee qaba. Ree'idha. Namni re'ee eegu biyya arabaa keessatti sa'a tanan jiru abbaate. Ingi maaliif narra godhe san? Sa'aan Maaliif re'ee eegu sana hin jiru namni re'ee. Wallahi akkam sirraata. Wallahi ati qalbii bare way qalbii ta'e wallahi. Ulee birraa qabaalaa naan jette bara. Ulee birraa qabaalaa. waggaata kanatti amma waree dhiisiti narra godhu jiru maaliif? Warringi maaliif narra godhe? warningi akkam Anu akkasuma isinitti godhu. Jimaa akkana afaan irratti sooffattee nyaattee warningi maaliif godhe taasa? akkana tarziinaa wattartee akka namni waan bira afaan keessa jiru fakkeessite hangaasa Tamallaa dhiisi afaaniin mul'ataa warra achi keessatti. ati as hin deeyin nuti as baataati awo kana kiyyaa magaalaa keessa deemu akkuma godha qumtaa kaatee yaa'o Maal jette yoo? yaa'o kiyyaa kana khazzaraa qabatee qumtaa kaatee magaalaa keessa deemu Sina siraata keessan qabadhaa ishi. Guutoo taa'e asii qabeetti si darbaa taa'e burtukaatu. Taa'e. Si har'a garuu darbaa. wallaahi isinirraan deeme isinirraan deeme bakka Kootna. Koon naamee koo. Warringi na godhu jira wallahi. Koo murtii guutoo naaf jette. Hangaatu waan murtii guutuu kana si lakkaafuu misi maara geeffadhu. Kayi itti uffata kana jijjiirradhu. Uffata qabdu kana kayi jijjiirradhu. Yoo murtii guutuu ganaa si dubbatan naa uffata kana jijjiirradhu kayi. asattaratu akka dhalaa haa taatu mi'a maqaa ishee haa kaasu Sattaratuu mitiyu qamisuma kana qofa jijjiirradhu. Awaan biraa waan nakki ishee haa miti haga fedhe ambaalee awo kiyyaa usuma waa ishi Mirga qabdu. Isaan maal ta'an si tophii? Haa'uu sedachii jira dhaqee. Aangoo dhaga'iidha bareedduu teenya siin jaaladhaame haalangoo. Amma na gorsa. Dhaga'i gorsaa miti. Taa'e nadiisi murtii guutuu irratti tuqee. Wanta kana dubbachuu hin dandeessan inni kabaaba. Ifirraa yorkeeti. Na siraan dhoogooti. This is like bro. Hangaatu illee. Dhuguma baana wallahi murtii guutuu Maammadoodha afaan Oromoon beektu jaalalan beektu Maammadoo. nama si jaalatu hoggaa gartee maa gara godhata Mamadoo Hoggaadhaan lubbuu jee hangaatu jee hoggaadhaan jee Guutuu Maammadoo irra jinjee. wayi Maammadoo. Mana jaalatti waa hundatti waan ulfaadhu jiru jaalatti. waan hundi xiyyaa wajjin irraa amma darzaana sa'a kana taa'ee qoy jaalibsaa qoy amma jaalibsaan si jaalate fakkeenyaaf si fuudha jenne hoggaa si fuudhe booda sa'aas
Oi gaafiidha akka hawaasaatti yaada hawaasaa nama miidiyaa Jaalibsaa yoo si hawaasaa. fuudhes akkuma reetu leensitu maadhiis. Jaalibsaa dhaggeeffadhu. Amma tana sa'aa kudhanitti gidee isiin jimaa tuftee takka gamas jettee gamana deebitee nu eedaa teessee adi. taa'een eegee yoo la jala. Lakki tabira mana keessa naa jiraachuu mana keessa naa jiraachuu qabdi. Dura kaa. Barangaatuun amma akkanumaanuu jaarsiisii akka irra fuudhuufaan fedhufaa jechuu dandeessi. Angaatuun tabiraa namni jaartii lama qabu angaatu tafaa godha. Angaatuun jaartii tafaa godha. Amma akkanumaanuu jaarsi akkas irra fuudhuun feetumi. Akkuma sirraatan. Wallaahi akkuma sirraatan. Ana la ilaa. No jechuun kiyya kaa hin feetu akkas irra fuudhu. Inshaa Allah gizaati mirqaantee akkuma sirraatan. jaataa'u. Allah jaarsa kiyya fuudhuu miti si galee akkattu ijaan hin laalu. Akkuma Moraal amina isila moraal ila. Bareedu gizee hunda faasigaan hin jiru. An jaarsa kiyya. Angaatu. Mee ol jedhi. Njoo murtukuta lolu jirtaami maali? Haa? Murtukuta lolu jirtaami maali? Mana yaan taa'u. Booda No 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 no. ishii Murtii guutoo illee murtii guutoo. Hangaasan. Hangaatuunis hangaatuudha ibsaanis ibsaadha. Yookiin as Amma- na jaalatamu nan jaalattu. Ani jaalalatee ilaa. Kanaafuu nama ati jaalatu namni maaliif itti dubbata naaf taati itti narraan dubbatu jechuudha. Sanboota na gorfachuu. Wallaahi eedu wallaahi baran bara. We'ana we'an. Akkas. Oromoo Dhiyegeessaanii. shittoo hojii jibban shittoo hojii jaan kanaafuu na jaalatti. Mana jaalatti. Qotata keetii hojii namas jaalatu rabbi si haa kan nu jaalibsaa miti. Ati maal Biddeena nyaatu jirti. Ati amma biddeena nyaatu jirti. Maal nyaatu hangaatu nyaatu. Kophee Guusoo konfidensi isaa fumaan neebar kiifaaf bijajee yoo baasiif hangaatu. amma gadi sin darbu malee mana nafni. Isin maaltu sin galchee qoy rakkoo keessa maali? Jaalibsaan darsa kee qabeessi jala deema halkan guutuu. Maaltu galchee qabeena jala deemaa? Mee wallaahi hangaatu qabeensi gara deemaa dhugaatti. Jala jala deema. Oguta kana beekaa oguta wayiin isinii hima waan ajaa'ibaa takkaan isinii hima. Waan ajaa'ibaa takkaan isinii hima. Ishi murtu guuta muutiin si godha muuxanne. Hangaasaa tanaa ture. Qabdeena jala deemtu mun deemtu. Siimiti wallaahi billaahi siimiti. Akka Maqsi gaa murtii guutoo. Maal jette lubbu? Qabdeena jala deemtu mun eela. Maaliin qabeessi gara deema meeshaa moo? Waan mu hundaa'u ee. meeshaa tam Wanti bara ifiifuu ni deema qabeen deemuu ni bara lubbu ifiifuu ni deema wanti. Jala deemtu mun deemtu amma. Afaan Oromoo. Manuma keessatti waliin waan jennu jenna haa ala baana. Innuma isaa funyaan sarran keessooti maarraaf cinqitan jaa. Haa? Deemtu mun deemtu. Wayyaa rabbi qofa irraa baasee moo? Feeturraa baasii feetu ol qabi deemii qabdee jala deemtu mun deemtu. Manuma keessatti si jalaan deemu malee ala si jalaan hin deemu. Aboo waan Waraabuu eessa jiranii jira. qabdeen jala deemtu mun deemtu. Yoo dhalaan biraa qaara qabdee naan biftee rakkoon qabdu ni eeyyamta. Hoggaan qabeen si jala deemu san. Bakka aliisiisi. Bakka nalleen jaalatu Eegaa. Weere. Amma dubbii kanaan si hima amaan an dhaggeeffanne isa guutak. Murtii guutoo. Boogis takka dhaggeeffatu top. Murtii guutuu asirra narratti naasuu kana booda. Top. Maal jettee? Ibirri irratti dama si ergaati dhaggeeffadhaa.